Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora jijjiirama hunda galeessa naannichatti fiduu danda'an dameelee adda addaan hojiirra oolchaa kan jiru yoo ta'u, damee magaalaatiin haala ce'umsa dinagdee fi teekinooloojii dhugoomsuu danda'uun caaseffama magaalotaa irra deebiin qorachuun qabatamatti hiikuun eegalameera. Kanuma bu'uura taasifachuun magaalaan Adaamaas sadarkaa riijoopoolisiitiin gandoota aanota ollaa ishiis ofitti makuun akka caaseffamtu ta'eera. Caaseffama haaraa kana hordofees ragaaleen hawaas dinagdee fi daangeffamni isaanis koree dhimmichaaf magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaarraa walitti babbahuun ijaarameen gaggeeffamaa ture. Sagantaan walharkaa fuudhinsaa magaalotaa fi gandoota gara magaalattiitti makamanii taasifameera. Akka ragaa dhiyaateetti aanota godina Shawaa Bahaa 3 jechuunis aanaa Adaamaa, aanaa Luumee fi aanaa Boosatirraa walumaa galatti gandoonni 28 magaalaa Adaamaa jalatti caaseffamuutu ibsame. Abbootiin warraa 28 fi 749 gandoota kanneen keessa kan jiraatanii fi manneen jireenyaa 43 fi 287 akka jiran akkasumas qabeenyi beeyladaa 200 fi 14,000 fi 500 fi 30tu argamaa jedha ragichi. Manneen jireenyaa 6,400 fi 64 seeraan ala ijaaramuun gandoota kanneen keessa jiranis qaama magaalattii ta'aniiru. Hektaarri 42 fi 792 immoo bal'ina lafaa gandoonni magaalattii jala galan uwwisan akka ta'etu eerame. Magaalaa Adaamaa jalatti caaseffamuun magaalotaa fi gandoota keenya humna waloon hojjannee guddina hawaas dinagdee atattamaa akka galmeessifnuuf nu gargaaraa jedhan hirmaattota sagantichaa keessaa kanneen dubbifne. Sochiiwwan dinagdee fi siyaasaa caalatti humnoota walitti dhufuun misooma saffisiisuu danda'an uumuuf yaadamee caaseffamichi gaggeeffame jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee haasaa taasisaniin. Bu'aan badhaadhinaa fi imalli keenya ifaan mul'achaatti jiru waggoota 5 darban hubatamaa dhufee jira. Isa kana caalmaan guddisuuf caalmadhaan gara faayidaa qabeessa olaanaatti ceesisuuf humnoota irra caalaa walitti dhufan faayidaa olaanaa fiduu danda'an qorachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa aanaalee magaalaa marsanii jiran gara magaalaatti makaman godinni immoo iddoowwan humna isaas humna waliin uumuuf irratti xiyyeeffatamee hojjetamedha jechuudha. Akkuma yaadrimeen ida'amuu ibsutti humni yoo walitti dhufe bu'aa guddaa fiduu danda'a waan ta'eef walitti makamiinsi gaggeeffame kunis bu'aa waloo fiduufi jedhan. Sababiin isaa akkuma kitaaba muummee ministeeraa ida'amuu keessatti jiru namni tokko nama tokko, yaadni tokkos yaada tokko, qabeenyi gargara jirus tokkuma ta'ee walitti hin dhufne. Kanaaf fedhii dhuunfaaf fedhii waloo keenya guuttachuu kan dandeenyu yoo ida'amne qofa akka ta'e ifaan kaa'anii jiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas waan addaa dirqamatti isa barbaachisuu dhiisuu danda'a. Bulchiinsi magaalaa Wanjiis of danda'ee guddachuu danda'a. Bulchiinsi magaalaa Awaash Malkaasa of danda'ee guddachuu danda'a. Of danda'anii warroonni deeman kun yoo walitti dhufan humna addaa giraandii ta'e uumuu danda'u. Kaayyoon isaa isa kana jechuudha. Humni isaan kophaa kophaatti qaban irra caalaa yoo walitti dhufe humna biraa qaamni kamuu tilmaamuu hin dandeenye uumuu danda'u. Kana yeroo jennu daangaa bulchiinsaatu akka hojjetamuu fi walitti dhufeenyi fi hojmaanni waliin hojjechuu caalatti cimee itti fufaa hubachiisan. Humna waloo ijaaruudhaaf warri kutate cimnee akka hojjennu ifoomsuufi jechuudha. Waliin taane daangaa bulchiinsatu sararamaa jira malee daangaa hojii akka hin taane hubanne daangaa misooma irra caalaaf akka hojjennutu hojjetamaa jira. Daangaa bulchiinsaa malee daangaa wal keessa yaa'u sochiiwwan diinagdee humna akka walii ta'an hojii siyaasaa hojjennu qindoominaan akka hojjennu irra caalaa akka nuuf cimsu hojiiwwan hawaasummaa biroos qindoominaan akka hojjennu irra akka caalaa akka nuuf cimsuuf galtee akka ta'utti yaadamee sagantaa qophaa'ee waan ta'eef asirrattis bifuma kanaan uummanni bal'inaan akka hirmaatu taasifamee jira. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo gama isaaniitiin jiraattonni gandoota magaalichatti makamanii tumsa caalu argachuun giddugala sochii diinagdee kan ta'e yaadama magaalummaa gochatti hiikuun fayyadamoo akka ta'aniif caaseffamichi ni gargaaraa jedhan. Akka bulchiinsaatti daangaan kun hojjetame malee uummanni gara lachuutti uummata keenyadha. Uummanni kun immoo tajaajila nurraa eegamuutii fi misooma barbaachisu waliin qindoomnee yoo hojjannee kan fiduu dandeenya. Kanaaf qindoominni
sadarkaa guddaatti yookaan bulchaadhaa fi kantiibaa waliin qindooman osoo hin taane hanga caasaa dakaatti haga uummataatti waliin qindoomne tokko taanee hojjenne jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Kanaaf magaalaan Adaamaa godinni Shawaa Bahaa akkuma sila ka'ee tokkodha. Magaalaan guddoon teessoo godina keenyaa kan taate magaalaa Adaamaati. Magaalaa Adaamaatiif uummanni Shawaa Bahaa tumsa guddaadha kan godhu. Qaaleensa gabaa irratti tumsa kan godhaa jiru. Magaalaan Adaamaa qotee bultoota Shawaa Bahaatiif bakka oomisha itti dhiyeeffatanii miti qotee bultoonni ce'an akka industiriitti ce'uu danda'aniif tumsa guddaadha kan godhaa jiru. Kana gaafa walitti hidhuu dandeenye humna guddaa horachuu dandeenya. Magaalaa uummata keenya fakkaattu ijaaruuf tokkummaan hojjechuu itti fufuu qabnaas dhaamaniiru. Magaalaa keessatti magaalaa nu fakkaatu ijaaruudhaaf magaalaa keessatti daldallee uummanni keenya keessatti humna ittiin godhatu ijaaruudhaaf qindoominni keenya baay'ee barbaachisaadha. Qotee bulaan Shawaa Bahaa keessaa humna godhatu bakki diinagdee isaatti tarkaanfachiisoo jiraate magaalaa kana keessatti. Magaalaan kun magaalaa guddaadha. Akkuma naannootti illee magaalaa kana keessatti gaheen uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo as keessatti bifa ittiin jalanqisuu danda'uun kan hojjetame.